warra dhiiraa qofaaf sirriitti na dhagaa dubartii gaafa ati hin qabne si jaalataa turte gaafa argatte irraa fagaatin nama dhaba keetii wajjisitti dhiyaatee si fudhate gaafa dhaba san injifatte nama san hin dhabin eenyummaan namaa sirriin yeroo ulfaataa kana keessatti madaalamte waan ta'eef namni gaafa ati xiisha duwwaa akkasitti onnee qulqulluudhaan si jaalataa ture nama siif uumame waan ta'eef nama san jabeeffadhu lammaffaa kabajaan jaalala caalaa akka gatii qabdu hin dagatin bareedina irraa gabbuu iti nama si kabaju nama onnee isaatiin si barbaadutti dhiyaadhu nama san bultiif filadhu namni hanga fedhe bareedee hanga fedhe waa qabaatee yoo sin kabajne eenyummaa tantee sirrii san akka ati calaqqiffattuuf siif hin hayyamne isaa hojii jiraachuu kan keetiif ofitti amanamummaa yoo sitti hin dhagaamne namni sun kan keetii miti hin dagatin sadaffaa nama tokko duratti mataa kan kee gadi hin buusin boruu argatta waan ta'eef jireenya kana keessatti wanti yeroo hunda abdii nu kennuu qabu maali ni beektanii boru guyyaa biraa ta'uudha wanti humti dhaabbataa kan ta'in hubattee gaafa jireenya addunyaa gabaabduu tanaaf irra kadhu jette zanaa ittee jiraata mataa gadi hin qabatin